Oduujo manni kitaaba Abriyoot giddu gala beekumsaa guddaa ta'ee tajaajilaa jira jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee. Tattaaffii faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa eegsisuuf taasifamu keessatti gahee isaanii kan bahatan ta'uu dargaggoonni himan. Odeeffannoo maddeen alaatiin barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereez Israa'el deeggarsa lubbuu baraaruu dhaabbilee miti mootummaa taasisaa jiranitti ulaa cufuu dhaabuu akka qabdu akeekkachiisan. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif afaan Oromoo raadiyoo galgala sa'aatii tokkoof qindeeffannee sanbaraan geenyaa oduu isinitti himuun heeraan silashiitii oduu jalqabaattan darba. Tumsaa namumaatiin walabummaa keenyaa ni mirkaneeffannaa jedhan ministeerri muummee itti aanaa Tamasgeen Xurunaa. Caaseffama haaraan kan hundeeffame manni maree yaaddoo balaa walgahii isaa jalqabaa taa'ee jira. Walgahii kanarratti qondaaltota mootummaa olaanoo fi qooda fudhattoonni dhimmichaan hidhata qaban hirmaataniiru. Manni marichaa imaammata tarsiimoo fi labsii haaraa qopheessuun hirmaannaa hawaasaan dabalamee balaawwan uumamaa fi namtolcheen dhufan karaa ittiin fufiinsa qabuun qolachuuf kan hojjetu akka ta'e hirameera. Mana marichaa akka dhaabbataatti cimsuun kadhaa fi harka qaama biroo eeggachuurraa bilisa taasisuuf kan gargaarudhas jedhameera. Deeggarsa eeggachuu dhabuun oomishaa ta'uun ammoo biyya walabaaf badhaatu taasisuuf kan gargaaru akka ta'es eerameera. Rakkoon naannoo Tigraay mariin furamuu akka qabu paartileen siyaasaa naannichaa beeksisan. Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa paartilee siyaasaa naannoo Tigraay waliin marii adeemsiseera. Naannoo Tigraay adeemsa marii biyyaalessaa keessatti hirmaachisuuf koomishiniin marii biyyaalessaa hojiilee adda addaa hojjechaa turu. Koomishinara olaanaan koomishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfinaariyaa baniinsa marichaa irratti dubbataniiru. Paartileen siyaasaa guutuu biyyaa fi naannoo Tigraayitti argaman adeemsi marii biyyaalessaa guutummaan akka milkaa'uuf qooda isaanii bahachuu akka qabanis Profeesar Masfinaariyaan dhaamaniiru. Hooggantoonni paartilee siyaasaa maricha irratti hirmaatan gama isaaniitiin tattaaffii koomishinii marii biyyaalessaa naannoo Tigraayitti akka mariin adeemsifamuuf taasisaa jiru dinqisiifataniiru. Rakkoon naannoo Tigraay mariin furamuu akka qabu amantaa qabaachuus hooggantoonni paartilee siyaasaa naannichaa kunneen ibsaniiru. Rakkoo kamuu marii biyyaalessaan fala argachuu qaba kan jedhan hooggantoonni paartilee siyaasaa naannoo Tigraay tattaaffii koomishinii marii biyyaalessaa kan tumsan ta'us mirkaneessaniiru. Maricha irratti hooggantoonni paartilee Areenaa, Baayitoonaa, Walaadoo Tigraay, Qaancaa Haqii, Tideeppaa, Tinsaaya Indartaa fi Raayyaa Raayyummaa hirmaataniiru. Manni kitaaba Abriyoot giddu gala beekumsaa guddaa ta'ee tajaajilaa jira jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeen. Manni kitaaba Abriyoot sirna dijitaalaa tajaajila isaa caalmaatti si'eessuu hojii eegalchiiseera. Asaantii Asan. Manni kitaabaa Abrihoot sirna dijitaalaa kenniinsa tajaajilaa isaa guddisan eegalchiisee jira. Waltajjicha irratti kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee manni kitaabaa Abrihoot yaadama ministeera muummee Abiyyi Ahmediitiin ijaaramee tajaajilaaf qaqqabuu yaadachiisaniiru. Manni kitaabaa Abrihoot erga tajaajila kennuu jalqabee magaalaa guddoo biyyattii keessatti wiirtuu beekumsaa guddaa ta'ee tajaajilaa akka ture ibsaniiru. የከተማችን ተማሪዎች ተመራማሪዎች barattoonni magaalaa keenya qorattoonni akkasumas lammiileen biyya alaa hojii fi sababoota garaagaraan magaalaa keenya keessa jiraatan dabalatee mana kitaabaa kanatti tajaajila argachaa turaniiru. Dabalataanis manni kitaabichaa magaalaa keenyatti giddugala beekumsaa ta'ee tajaajilaa tureera. Manni kitaabaa
Abrihoot barattootaaf keessattuu dubbistootaa fi aadaan dubbisuu akka dagaaguu fi daddabarsi beekumsaa hedduun akka hojjetamuuf akkasumas addunyaa waliin beekumsaan wal quunnamuun akka danda'amuuf riqicha guddaa ta'ee tajaajiluu irratti argama. Manni kitaabichaa dhaloota beekumsaa fi ogummaan gahoome horachuu fi imala badhaadhinaa Itoophiyaaf bakka bu'uura beekumsaa ta'uu ibsaniiru. እነኚህን አጠቃላይ ለአገልግሎት በምናበቃበት ጊዜ Teknooloojiiwwan kanneen hunda yeroo tajaajilaaf qaqqabsiisnutti qorattoowwan odeeffannoowwan qo'annoof isaaniif gargaaran bakka jiran ta'anii bu'aa bayii tokko malee akka argataniif haala mijataa kan uumu ta'a. Gara biraatiin ammoo sanadoota seenaa fi saayinsawaa sadarkaa eegumsaa dijitaalaan guddisuun eeguun hambaalee keenyas eegne dhalootaa dhalootatti daddabarsuudhaaf kan nu gargaaru ta'a. Waggaa tokkotti fayyadamtoota hanga miiliyoona 1.8 kan qabu manni kitaabaa Abrihoot ammayyeessuu fi tattaaffiin nuti goonu qaama magaalaa guddoo keenyaa fi biyyi keenyaaf imala badhaadhinaa eegalame beeksisuu fi teknooloojiidhaan ammoo deeggarte ceesisuudhaaf kan gootu kan ilaallatudha. Ijaarsa biyyaa bu'uura cimaa irraa dhaabuudhaa fi beekumsaa fi ogummaan deeggaruudhaaf kanneen tattaaffii taasisanii fi bakki kun bakka beekumsaa guddaadha. Daarektarri olaanaa mana kitaabaa Abrihoot Muluqan Taarikuu gama isaaniitiin manni kitaabichaa fedhii dubbisuu lammiilee guutuuf tajaajila sa'aatii 24 kennaa jiraachuu ibsaniiru. Sirni dijitaalaa har'a eegalame kenniinsa tajaajila mana kitaabaa Abrihoot irratti dandeettii kan uumu ta'us dubbataniiru. አገልግሎት የምናውላቸው ኢንቲግሬትድ ላይብራሪ ማኔጅመንት ሲስተም sirna mana kitaabaa ammayyaa waan hundaa hammate hojiirra oolchuu dijitaalessuu qorannoo mana kitaabaa Abrihoot kanneen jedhaman kan eeramanidha. Sirnoota kana hojiirra oolchuun fedhii maamiltootaa guutuuf bulchiinsa magaalaa dabalatee dhaabbileen adda addaa tumsaa jiru. Nutis akka mana kitaaba Abrihootitti muuxannoowwan biyyoota alaas fudhachaa hojjetaa jirra. Lammiilee biyya keenyaa fi alaatiifis haala ammayyummaa hordofeen tajaajila laanna. Manni kitaabichaa kenniinsa tajaajilaa hojimaata haaraan si'eessuun kanneen beekumsa barbaadan hundaaf aadaa dubbisuu guddisuudhaan riqicha beekumsaa ta'uudhaan tajaajila kennuu irratti argama. Tattaaffii faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa eegsisuuf taasifamu keessatti gahee isaanii kan baatan ta'u dargaggoonni tajaajila oduu Itoophiyaa waliin turtii taasisan dubbatan. Dhimmi ulaa galaanaa dhimma guddaa dargaggoota kallattiin ilaallatu ta'us dubbataniiru. Saxxoota Shomaa dabalatasaa akka itti aanutti qindeesseera. sochii faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa eegsisuuf taasifamu keessatti gahee isaanii kan baatan ta'uu dargaggoonni turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisan himan. Dhimmi ulaa galaanaa sadarkaa hubannoo uumuu bira darbuun boqonnaa haaraa haala kamiin raawwatamaarraa dhaqqabuu ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsuun isaanii kan yaadatamudha. Dargaggoonni tajaajila oduu Itoophiyaa waliin turtii taasisanis dhimma faayidaa biyyaalessaa biyyattii kabachiisuuf walqabatan irratti dirqama isaanii kan baatan ta'uu dubbataniiru. የባህር በር ጉዳይ የኢትዮጵያ ወጣቶች ህልውና ጉዳይ ነው። dhimmi galaana diimaa dargaggoota Itoophiyaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhiisuuti. Tokkoffaa dhimma balbalaan ol qabatudha. Durattis keenya ture. Dhimma kana yaadaati turre. Adeemsaan itti deemuuf turre. Hidha haaromsaa xumurree garanatti deebi'uuf turre. Amma eegalleerra. Dhimmi isaa dhimma kooti, yaada kooti. Kanaafuu dargaggoon dhimma kiyya jedhee socho'uu qaba. Ulaan galaanaa biyya shiraan irraa fudhatame deebisuuf sochii taasifamu keessatti wanta nurraa eegamu ni bahanna jedhan. የባህር በር ጉዳይ ለኢትዮጵያውያን የቅንጦት ጉዳይ አይደለም። dhimmi ulaa galaanaa Itoophiyaaf dhimma filannoo miti. Dhimma jiraachuu fi dhaloota itti fufsiisuuti. Kallattii nagaatiin qabeenya keenya kan ta'e gaafanne malee qabeenya namaa hin gaafanne. Kanaafuu dargaggoonni dhimma isaanii taasifachuu qabu. Dhimmichi kan mootummaa qofaa miti, kan uummata Itoophiyaati. Harki 70 uummata biyya keenyaa dargaggoota. Kanaafuu dhimma dargaggootaati. Ulaan galaanaa biyya uummata guddaa qabduu fi dinagdee saffisaan guddachaa jiruuf kan filannoof dhiyaatu mitis jedhaniiru. Dhimma biyyaa fi dhaloota itti fufsiisu akka ta'es ibsan. Dhimmi ulaa galaanaa dhimma mootummaa yookiin qaama tokko qofa osoo hin taane kan dhalootaa waan ta'eef ergama kennamu kamuu fi xabaasuuf kan onnatan ta'uu dubbataniiru. ይህን አጀንዳ ለኛ dhimma kana dargaggootatti dabarsuun isaanii biyyi walharkaa fuudhinsa dhaloota akka taatetti fudhanna. Ulaa galaanaa kana fudhanneerra. Kanaaf dhimma galaana diimaa akka ergama keenyaatti fudhanneerra. Gaafiin kun deebii akka argatuuf qoonni dhaloota kanaa guddaa ta'uu hubanneerra. Biyyoota 32 ulaa galaanaa hin qabne keessaa biyyi shiraan karriitti cufame Itoophiyaa akka taates himameera.
mootummaan ida'amuu misoomaalee namummaa irratti xiyyeeffatan hojjechuun milkaa'inoota abdachiisaa galmeessaa jira jedhan mana maree bakka bu'oota uummataatti ministeeritti waamamaa mootummaa Dr. Tasfaayee Beljigee. Mootummaan ida'amuu kabajaa lammiilee akkasumas sonaalee mirga namummaa fi hawaasummaa bu'uuraa taasifachuun hojiilee misoomaa guddummaa biyyaa mirkaneessan hojjechaa jiras jedhaniiru. Saxxoota Shumaa dabalata qaba. Hojiileen mootummaa ida'amuun hojjetaman kan namarratti xiyyeeffatan ta'uu mana maree bakka bu'oota uummataatti ministeeritti waamamaan mootummaa Dr. Tasfaayee Beljigee himan. Hojiilee jireenya lammiilee fooyyessuu danda'an irratti kan hojjetu ta'us dubbataniiru. በመደመር እሳቤ ውስጥ አንዱ ፒላር yaadama mootummaa ida'amuun hojiileen murteessoo jedhaman hojjetaman hedduun isaanii namarratti kan xiyyeeffatan ta'uu qabu. Hojiileen keenya lammiilee keenya irratti kan xiyyeeffatan ta'uu qabu. Jireenya fooyya'aa lammiilee kan fidan kan jijjiiran ta'uu qabu. Hojiileen manneen barnootatti hojjetaman kan akka nyaata barataa eegale agarsiistuu mootummaan ida'amuu namummaaf kenne isa guddaa ta'uu ibsaniiru. ከድህነት ዜጎች እንዲወጡ ብዙ ስራዎች ተጀምረዋል። በትምህርት ቤቶች የተጀመረው የምገባ ስራ ነው። lammiileen hiyyummaa keessaa akka ba'aniif hojiileen hedduun eegalamaniiru. Nyaanni barataa isa tokkodha. Namoonni humna hin qabne daa'imman isaanii nyaachisuu hin dandeenye waan jiraniif ijoolleen yoo nyaata dhabde mana barumsaas ni hafu. Kanaaf qaawwa kana mootummaan guutuu qabaa jennee kan hojjechaa jirru. Hojiilee biyyattii harka alagaa eegurraa bilisa gochuu danda'an hojjechuun murteessaa ta'uu kan himan Dr. Tasfaayee Beljigee mootummaan ida'amuu cichoomee hojjechuun deeggaramurraa gara deeggarsaatti akka ce'uu danda'u ibsan. ኢትዮጵያንን የሚያዋርደው የኢትዮጵያን ክብር የምነካው ተመጽዋችነት ነው። kabaja Itoophiyaa kan gadi buusu kanadha. Hojiilee kadhaa jalaa nu baasan hojjechuu qabna. Kanaaf immoo hojiin guddaan hojjetamaa jira. Sadarkaa mootummaatti xiiqiin karoorri bahee hojjetamaa jira. Hojiin kun ammoo deeggaramuu irraa gara deeggaruutti biyyattii kan ceesisuu danda'udha. Mootummaan ida'amuu hojiiwwan namarratti xiyyeeffatan hedduu hojjechuun jireenya lammiilee kallattii hedduun jijjiiramaa jiraachuun caalatti akka hojjennu nu taasisa jedhaniiru. Ayyaana Qilee sababeeffachuudhaan oomishaaleen gatii madaalawaan hawaasaaf dhiyaachaa akka jiru ministeerri daldalaaf walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasahuun Goofee ibsan. Ministeerri daldalaaf walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasahuun Goofee ayyaana Qilee sababeeffachuun haala gabaa magaalaa Finfinnee naanna'uun daawwataniiru. Oomishaaleen gatii madaalawaan hawaasaaf dhiyaachaa akka jiran daawwannaa isaaniin mirkaneeffachuus Dr. Kaasahuun Goofee himaniiru. Ministeerichi haala gabaa magaalichaa kan daawwachiisan itti gaafatamtuun biiroo daldala magaalaa Finfinnee Habibaa Siraaj gama isaaniin oomishaaleen gabaa ayyaanaa haala gahaa ta'een akka dhiyaatuuf hojjetamaa jiraachuu yaadachiisaniiru. Haaluma kanaan oomishaaleen akka horii qalmaa, qullubbiin, xaafii, timaatimii fi oomishaaleen biroo gatii madaalawaan dhiyaachaa akka jiran ibsaniiru. ETV Afaan Oromoo Raadiyoo Sa'aatii tokko eegalee kallattiin isin bira gahaa jirudha kan daawwachaa jirtanii oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Baazaarii fi egzibishiniin ayyaana Qilee magaalaa Finfinneetti baname oomishaalee kabajaa ayyaanichaa gatii madaalawaan akka argataniif kan isaan dandeessise ta'uu shammattoonni himan. Baazaarii fi egzibishiniin ayyaana Qilee kutaalee magaalaa Finfinnee hundaatti baname oomishaalee qulqullina qaban gatii madaalawaan dhiyeessaa jira jedhameera. Asaantii Asan. Ayyaana Qilee sababeeffachuudhaan baazaarii fi agarsiisonni garaagaraa kutaa magaalaa Finfinnee hundatti banamanii jiru. Oomishaaleen baazaarii fi agarsiisa kanarratti dhiyaatan qulqullina isaanii kan eeggatan ta'uu fi gatii isaanii manneen daldalaa idilee waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu baay'ee gadi bu'aa ta'uu fayyadamtoonni dubbataniiru. ዘይት እዚህ አግኝቻለሁ። ሽንኩርትም ዘይት asitti argadheera. Shunkurtiinis qarshii 20 hanga 25ti. Baazaaronni akkasii qophaa'uun hawaasaaf hara galfii fi gammachuu kennu. ዘይት ነው የተገዛው በጣም ቆንጆ ነው። Zayita gatii madaalawaadhaan hawaasa keenyaaf dhiyeessinee jirra. Liitira 5 qarshii 1440 fayyadamtootaaf dhiyeessaa jirra. Bunni fi shaayinis jira. Shunkurtii, timaatima, laargoo fi kanneen biroo gatii madaalawaadhaan dhiyeessinee jirra. Gibiraa fi mana kiraa malee tolaan hawaasa keenyaaf tajaajila kenna. Dhiyeessitoonni oomishaalee gatii madaalawaadhaan fayyadamtootaaf dhiyeessaa jiraachuu ibsaniiru. Baazaarichi oomishaalee gatii madaalawaadhaan fayyadamtootaaf dhiyeessuu bira darbee oomishaalee keenya beeksisuu nu dandeessiseeras jedhan. ዘይት አለ። ዘይት 1440 ብር Zayita gatii madaalawaadhaan hawaasa keenyaaf dhiyeessaa jirra. Liitira 5 birrii 1440 fayyadamtootaaf dhiyeessaa jirra. Bunnii fi shaayinis jira. Sukkaarri, timaatimni, laargoo fi kanneen biroo gatii madaalawaadhaan dhiyeessaa jirra. Gibiraa fi mana kiraa malee tolaan tajaajila kennaa jirra. ምርታችን በደንብ እናስታውቃለን። Oomisha keenya sirriitti beeksifannaa.
bu'aalee gogaa qulqulluu oomishna. Bakka oomishaa irraa gara kana yoo fidne hawaasa agarsiisuu maamila arganna jechuudha. Hoogganaan biiroo haqaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Taklee Bazzaabbee baazaarii fi agarsiisichi bitattootaa fi oomishtoota kallattiin kan wal quunnamsiisudha jedhan. Oomishaaleen kallattii adda addaarraa gara magaalattiitti galaa jiraachuu ibsanii gatiin isaaniis humna fayyadamtootaa kan giddu galeeffate ta'uu eeraniiru. ከተለያዩ ክልሎች እንዲሁም አዲስ አበባ ላይ ምርት የሚያመርቱ naannolee garaagaraa irraa akkasumas Finfinneetti oomisha industirii qonnaa fi kanneen biroo oomisha isaanii akka dhiyeessatanii fi haalli mijataan ayyaana ka'umsa godhachuudhaaf uumameefii jira. Galteewwan akkanaa akka dhiyaatanii fi haalli mijateera. Kanaaf hanqinni jira jedheetiin yaadu. Hojii gaggeessaa olaanaan kutaa magaalaa Qirqos Dr. Misikir Nagaash gama isaaniitiin baazaarii fi indastiricha irratti oomishaaleen qonnaa fi indastirii haala gahaa ta'een dhiyaachaa jiraachuu dubbataniiru. ሽንኩርት 25 ብር Qullubbii kiiloo tokko qarshii 25 hanga 20tti gurguramaa jira. Gatiin xaafitis ayyaana bara darbeerraa garaagarummaa guddaa qaba. Inni olaanaa akkasumas gatiin giddugaleessa fi gadaanaa ni jira. Oomishni kuduraa fi muduraas bifa wal fakkaatuun gatii madaalawaadhaan gurguramaa jira. Dhiyeessi zayitaas akkasumas gatii madaalawaan gurguramaa jira. Baazaarii fi agarsiisni kun haga ayyaana qilleetti banaa ta'ee kan turu yoo ta'u, fedhii hawaasaa irratti hundaa'uun hagi oomishaa dhiyaatu dabalaa kan deemu ta'uun ibsameera. Qulqullina barnoota bu'uuraa fooyyessuuf hojjetamaa jira jedhan ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa. Waltajjii marii karooraa fi jijjiirama yuunivarsiitii Madda Walaabuu irratti xiyyeeffate magaalaa Baalee Roobeetti taa'ameera. Waltajjicha irratti ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa dabalatee itti gaafatamtoonni damichaa biroon hirmaataniiru. Hojiilee rakkoo qulqullina barnootaa irratti mudate furuuf hojjetamaa jira akka milkaa'aniif gaheen ogeeyyii fi qooda fudhattoota damichaa olaanaa ta'uu Profeesar Biraanuun waltajjicha irratti dubbataniiru. Damee barnootaa kufaatii irraa baraaruun gahee dhalootaa irraa ta'uu himaniiru. Tattaaffii qulqullina barnootaa mirkaneessuuf taasifamaa jiru qaamni hunduu tumsuu akka qabus ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa dhaamaniiru. Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii fi walitti qabaan boordii yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Ballaxaa Mollaa gama isaaniin yuunivarsiitiin qorannoon deeggaramuun qabeenya uumamaa fi iddoowwan hawwata turizimii faayidaa hawaasaaf oolchaa akka jiru dubbataniiru. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu ergama isaa haalaan ba'achuuf qooda fudhattoota damichaa waliin qindoominaan hojjechaa jira kan jedhan ammoo pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Biraana Masqal Xannaati. Waltajjiin marii kun rakkoolee damee barnootaa sakatta'uun kallattii furmaataa akeekuuf kan dandeessisu ta'uunis himameera. TV Afaan Oromoo Raadiyoo Tamsaasa kallattii sa'aatii tokko eegalee sanbata galgala simbira gahaa jirudha kan daawwachaa jirtanii gara odeeffannoo maddeen alaarraa arganneettan darba. Barreessaa olaanaan dhaabbataa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees Israa'el deeggarsa lubbuu baraaruu dhaabbilee miti mootummaa taasisaa jiranitti ulaa cufuu dhaabuu akka qabdu akeekkachiisan. Dhaabbilee miti mootummaa 37 kanneen ta'an Gaazaa fi Weest Baankitti bobba'uun lammiilee Paalestaan tumsuuf fedhii olaanaa qabaatanis Israa'el galuu ayyamamtu akka hin taanedha kan ibsame. Lammiileen kunneen hedduun isaanii sababa manneen jireenyaa Gaazaa barbadaaniif kun isaanii dahannaa kaampii keessatti walitti qabamuudha kan eerame. Kaampii kana keessatti lubbuu lammiilee tursiisuuf nyaata qorichoota mana qorraa faduurraa ittisuu isaan barbaachisas jedhameera. Iddoo dahannaa kanatti immoo roobaa fi qorri lammiilee kanneen dararaa jiraachuun eeramee jira. Deeggarsi namoomaa gahanis taasifamaa fi akka hin jirres ibsameera. Sababa deeggarsa namoomaa gahaan dhabameef keessaa tokko ammoo tarkaanfii humni ittisaa Israa'el haleellaa sa'aatii barbaadanii fudhataniitu sodaa uumes jedhameera. Israa'el tumsitoota dhaabbata miti mootummaa Gaazaa fi Weest Baankitti bobba'an irratti qiyyaafachuun lubbuu isaanii galaafachaa turte jedhamuunis himatamti. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees tumsa kanatti gufuu ta'uun mirga namummaa dhala namaatti qoosuu fi naasuu dhabuudha jechuudhaan gocha Israa'el kana qeeqaniiru. Naamusa namummaa gonfachuun tumsa namummaa dhaabbilee miti mootummaa taasisuuf bobba'an kanaaf hayyamamtuu ta'uu akka qabdus gaafataniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu keenya songola bindiraal takkaa ijoowwan isaanii si yaadachiisa. Manni kitaaba Abriyoot giddu gala beekumsaa guddaa ta'ee tajaajilaa jira jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee.
tattaaffii faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa eegsisuuf taasifamu keessatti gahee isaanii kan baatan ta'uu dargaggoonni himan. odeeffannoo maddeen alaatiin barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuterees Israa'el deeggarsa lubbuu baraaruu dhaabbilee miti mootummaa taasisaa jiranitti ulaa cufuu dhaabuu akka qabdu akeekkachiisan. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif afaan Oromoo raadiyoo galgala kanaaf qindeeffannee kan hangamaa turanii kanatti aansuudhaan oduun ispoortii simbiragaa gama kootiin halkan nagaa isiniif haa ta'u horaa bulaa deebana.